Akkam jirtu barattoota, har'a kan waliin ilaallu barnoota herregaa kan kutaa 8 boqonnaa lammaffaadha jechuudha. Boqonnaa lammaffaa keessatti maal barannaa? Waa'ee iskuweerota, iskuweer ruutoota, kiyubotaa fi kiyub ruutoota kan jedhu barannaa jechuudha. Erga boqonnaa kana barattanii maal baruu qabdu kan jedhu yoo ilaallu yaadrimee iskuweerii, iskuweer ruutoota, kiyub ruutoota kana hubachuu qabdu jechuudha. Akkasumas iskuweer ruutoota lakkoofsa iskuweerii sirrii ta'an iskuweer ruutoota lakkoofsaa ni argattu jechuudha. Gabatee iskuweerotaa fi iskuweer ruutootaatti fayyadamuun iskuweer ruutoota lakkoofsa tilmaamaan ni argatta. Kiyub ruutoota kiyubota sirriitti ni shallagda jechuudha. Kana hundasaa kan waliin ilaallu ta'a. Jalqaba yoo ilaallu iskuweerotaa fi iskuweer ruutoota kan jedhurraa jalqabnaa. Hiikoon 2.1 lakkoofsi raashinaalii tokko mataa isaatiin yoo baay'ate iskuweerii lakkoofsichaa ta'a. Kana jechuun fakkeenyaaf lakkoofsa haa fudhannu. Lakkoofsa 5 fudhadhaa. 5 kun mataa isaatiin yoo baay'ate yookiin 5 mataa isaatiin yoo baay'ate maal ta'a jechuudha? Iskuweerii lakkoofsichaa ta'a jechuudha. Innis akka kanaan barreeffama. 5 iskuweerii jechuun barreessina jechuudha. Bifa kanaan kan hojjetamu iskuweerii lakkoofsichaa ta'a jechuudha. Lakkoofsi kamiyyuu yoo lakkoofsichi mataa isaatiin yoo baay'ate iskuweerii lakkoofsichaa ta'a kan jennu kanadha. Lakkoofsi A mataa isaatiin yoo baay'ate iskuweerii lakkoofsichaa kenna. Kana jechuun A baay'isuu A yoo jenne meeqa ta'a jechuudha? A iskuweerii kennaa jechuudha. A iskuweerii wayita dubbifamu A paawarii lamaa yookiin A iskuweerii jedhama. A kana yoo ilaallu A paawarii lamaa jechuus dandeenya. A iskuweeriis jechuu dandeenya. Asittis yoo ilaalle 5 iskuweerii jechuu dandeenya. Akkasuma 5 paawarii lamaa jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya tokko yoo ilaallu iskuweerii lakkoofsota armaan gadii barbaadi jedha. Iskuweerii kan 300 yoo ilaallu kan 300 haa hojjennu. Iskuweerii 300 jechuun maal jechuudha? 300 baay'isuu 300 jechuu wajjin wal qixadha. 300 baay'isuu 300 yoo hojjennu immoo maal goonaa? Bifa kanaan haa barreessinu. 300 baay'isuu 300 jenna. Kana yoo baay'isnu meeqa arganna? 0 baay'isuu 0 0dha. 0 baay'isuu 0 0 0 baay'isuu 3 meeqa? 3dha. Dhiifama 3 tun taane 0dha. Asii 0s yoo baay'isnu akkasuma 0 0 nuuf dhufa. Kan itti aanu 3 0dhaan yoo baay'isnu 0dha. 3 baay'isuu 3 yoo baay'isnu immoo meeqadha? 9 arganna jechuudha. Kana yoo hundasaa walitti daanu 0 0 0 0 9 meeqa arganna? 90 arganna jechuudha. Bifa kanaan 90 jechuun iskuweerii 300 iskuweerii gaafa ta'u 90 dhufa jechuudha. Akka kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu 525dha. 525 iskuweerii yoo barbaannu maal gochuu qabna? 525 kana mataa isaatiin baay'isuu qabna. 500 baay'isnaa jechuudha. Kana yoo baay'isnu 500 tun taane 525 baay'isna. 525 yoo baay'isnu meeqa arganna kan jedhu haa ilaallu. 525 baay'isuu 525 meeqadha? 5 baay'isuu 5 25 5 haa godhannu 2s goona. 5 baay'isuu 2 meeqa? 10 10 da'uu 2 isa kana meeqadha? 12 12 kana keessa 2 hin barreeffanna. Tokko immoo as keenya jechuudha. 5 baay'isuu 5 25 25tti tokko yoo daballu 26 26 guutummaa isaa barreeffanna jechuudha. Dhuma isaa waan ta'eef. Akkasuma isa itti yoo daballu 2 baay'isuu 5 meeqa? 2 baay'isuu 5 10 0 goone tokko godhanna. 2 baay'isuu 2 4 ida'uu kana 5 5sti goona. 5 baay'isuu 2 10dha. 10 asitti 10 jennee barreeffanna jechuudha.
kan itti aanu akkasuma 5/5 jenna. Isa jalqabaa kana wajjin wal fakkaataa nuuf dhufa. 5 2 5 2 6 2 akka kanatti kana nuuf dhufa jechuudha. Kana yoo walitti daanu 5 akkasumaan dabarsina. 2 0tti yoo daamu 2dha. 2 jenna. 6 da'uu 5 meeqa? 11. 11 da'uu 5 meeqa? 16. 6 goone tokkotti dabalaa jechuudha. 1 da'uu 2 3. 3 da'uu 2 5. Gatii bakka isaa eegdanii hojjechuu qabdu. 1 da'uu 6 meeqa? 7. 2 akkasumaan darba meeqa arganna jechuudha? 275,075 fi 625 asuma irratti akka ilaalaa jirtan kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu caarratti kan nuuf kenname 200 irra 333 dha. Kana baay'isuudhaaf maal goona? Lakkoofsicha mataa isaatiin baay'isna jechuudha. Yookiin kana jechuun akka kanaan iskuweerii jechuudha. Kana jechuun immoo maal jechuudha? 200 kana bal'isnee bakka bal'aatti haa hojjennu. Kana iskuweerii jechuudha. Kana asitti haa hojjennu. Asitti 200 irra 333 kana maal goona? Lakkoofsicha mataa isaatiin baay'isna. 200 irra 333 dhaan jechuudha. Kana jechuun immoo seera baay'isuudhaan meeqa nuuf dhufa? 200 baay'isuu 200 irra 333 baay'isuu 333 arganna jechuudha. Kana yoo baay'isnu 200 yoo baay'istan meeqa argattu? 40,000 argattu. 40,000 333 immoo haa baay'isnu. 333 yoo baay'isnu 333 baay'isuu 333 yoo jennu yoo kana baay'isnu meeqadha? 3 baay'isuu 3 9dha. 3 baay'isuu 3 9 akkasuma 3 baay'isuu 3 9. Ammas 3 inni itti aanu 999 nuuf fida. 3 inni itti aanus 999 nuuf fida jechuudha. Kana yoo walitti daanu 9 da'uu 9 meeqa? 18 8 goone tokko godhanna. Tokko da'uu 9 meeqa? Yookiin 9 baay'isuu 3 warri kun sadan yoo walitti dabaman 27dha. Da'uu tokkoon 28 8 goone 2 godhanna. 9 da'uu 9 18dha. 18 da'uu 2 20 0 goone 2 godhanna. 2 da'uu 9 11. 11,000 1,100 10,889 ta'a jechuudha. 1,100 kana nuuf dhufa jechuudha. Kana akkuma asirratti agartan deebii wal fakkaataa nuuf dhufa jechuudha. Kan itti aanu 22.34 jedha. Kanas maal goona? Lakkoofsicha mataa isaatiin baay'isuu jechuudha. Baay'isuu asitti bakka bal'aatti haa jennu. Lakkoofsicha mataa isaatiin baay'isuu jechuudha. Kana yoo baay'isnu 22.34 baay'isuu 22.34 jechuudha. Kanas yoo baay'isnu kamiin baay'isna? 22 asitti 22.34 jechuun bakka lamatti baay'isna jechuudha. Bakka kanatti yoo baay'isnu 4 baay'isuu 4 meeqa? 16. 6 goone tokko qabna. 4 baay'isuu 3 12. 12tti tokko yoo daballu meeqa? 12 da'uu tokkoon 13dha. 3 goone tokko kaawwanna. 4 baay'isuu 2 8. 8 da'uu tokkoon 9. 4 baay'isuu 2 8. 8 akkasumaan barreessina. Kan itti aanu 3dhaan yoo baay'isnu 3 baay'isuu 4 12dha. 2 goone tokko qabna. 3 baay'isuu 3 9 da'uu tokkoon 10. 0 goone tokko qabna. 3 baay'isuu 2 6 da'uu tokkoon 7. 3 baay'isuu 2 akkasuma 6 jechuudha.
lama itti fuftanii ammas yoo baay'istan kanuma argattu. Akka kanaan argattu jechuudha. Kana yoo walitti daatan meeqa argattu jechuudha? 6 akkasumaan darba 3 dabalamaan 5dha. 9 dabalamaan 11 tokkos goonee tokkositti goona. Tokko da'uu 8 9dha. 9 da'uu 7 meeqa? 16. 6 goone tokkos godhanna. Tokko da'uu 6 7 da'uu 7 14 afuras goone tokkositti daballa. Tokko da'uu 6 7 meeqa arganna jechuudha? Kan argannaa amma immoo tuqaa deesimaalii yoo lakkaawwannu tuqaa deesimaalii isa keenya as keenyaa jechuudha. Kanaafiyyuu 74 tuqaa 61 argannaa jechuudha. Kun deebiinsaa kana dhufaa kitaaba keessan irratti 22 tuqaa 3 otoo hin taane 2 tuqaa 3 hojjetee lamaan isaa yoo hojjettanii inni kun kan isiniif dhufa 2 tuqaa 3 yoo hojjettan kan argachuu dandeessu jechuudha. Kan itti aanu hiikoo 2 tuqaa 2dha. Hiikoon 2 tuqaa 2 lakkoofsi hundaa yaan lakkoofsa iskuweerii yookiin iskuweerii sirrii lakkoofsa hundaa xaa kan jedhamu yaan iskuweerii xaa yoo ta'edha. Kana jechuun yaa walqixa xaa iskuweerii yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaan yoo ilaallu 0 1 4 9 16 25 36 fi kan kana fakkaatan lakkoofsota iskuweerii sirriiti. Sababa isaa yoo ilaallu fakkeenyaaf kan 0 yoo ilaallu 0 iskuweerii jechuun 0 mala. Akkasuma tokko yoo ilaallu tokko iskuweerii jechuun tokkumadha. 4 kana yoo maal yoo ta'e fakkeenyaaf 2 yoo ilaallu 2 iskuweerii yoo goonu meeqadha? 4dha. Iskuweerii sirriidha jechuudha. Akkasuma 9 kan nu dhufu immoo yoo maal goonedha? 3dhaan iskuweerii yoo goone 9 argachuu dandeenya. 4 iskuweerii yoo goone 16 argachuu dandeenya. 5 iskuweerii yoo goone 25 argachuu dandeenya. 6 iskuweerii yoo goone 36 argachuu dandeenya. Akkasuma 7 yoo iskuweerii goone 49 akkasuma 8 64 jedhee itti fufa jechuudha. Warri kun lakkoofsota jalqabaa 0dha. 0 1 2 3 4 jedhanii itti fufan kana iskuweerii yoo gootan bifa kanaan argachuu dandeessu jechuudha. Warri kun maal jedhamu? Iskuweerii sirrii jedhamu jechuudha. Fakkeenya 3 irratti daamni lakkoofsota lakkaawwii mangoo duraa iskuweerii sirrii akka ta'e agarsiisi jedha. Kana jechuun fakkeenyaaf lakkoofsa jalqaba lakkoofsa mangoo jechuun lakkoofsota guutuu hin taane yookiin lamaaf hiramuu hin dandeenyedha. Fakkeenyaaf tokko asii lakkoofsota keessaa yoo fudhattan fakkeenyaaf 2 guutuudha. 3 mangoodha. 4 guutuudha. 5 mangoodha. 6 guutuudha. 7 mangoodha. 8 guutuudha. 9 mangoodha. Akka kanaan itti fufa. Kanaafiyyuu maal jechaa jira? Fakkeenyaaf 4 kana yoo fudhanne 4 dura kan jiru ida'amni lakkoofsota mangoo tokkos mangoodha. Ida'amni lakkoofsota mangoo kana dura jiranii kun yoo walitti ida'ame lakkoofsa kana wajjin walqixa ta'uu qabaa jechuudha. Kana jechuun lakkoofsi mangoo 4 dura jiru meeqadha? 1 fi 3dha. Kana jechuun tokko da'uu 3 meeqa? 4 jechuudha. 4 jechuun immoo 2 iskuweerii jechuudha. Akkasuma 3 yoo ilaallu 3 yoo iskuweerii ta'u meeqadha? 3 baay'isuu 3 meeqadha? 9dha. 9 eessa jira? As jira. Lakkoofsi 9 dura jiran walitti ida'amanii 9 dhufuu qabu jechuudha. Lakkoofsonni mangoo ta'an. Kana jechuun mangoo kan ta'e 1 3 5dha. Kana tokko da'uu 3 ida'uu 5 yoo jennu meeqadha? 9 arganna jechuudha. 9 3 iskuweerii wajjin walqixa ta'a jechuudha. Akkasuma yoo itti fufne 4 iskuweerii yoo goonu 16 arganna.
lakkoofsonni 16 gadi jiran lakkoofsonni maangoo kan ta'an immoo 1, 3, 5, 7 lakkoofsota maangoodha. Isaan yoo walitti daanu 16 argachuu dandeenya jechuudha. Akkasuma kan 25 yoo ilaallu lakkoofsa maangoo kan 25 jalqaba square yoo goonu 25 ta'a. 25 lakkoofsota maangoo 1 hanga 10 gidduu jiran keessaa immoo yoo walitti idaanu meeqadha? 25 nuuf dhufuu danda'u jechuudha. Bifa kanaan haala salphaa ta'een hojjechuus ni dandeenya jechuudha. Hubadhu yoo xaan lakkoofsa raashinaalii ta'e xaa squarein lakkoofsa raashinaaliiti. Kana jechuun lakkoofsa kamiyyuu fudhadha. Lakkoofsi sun raashinaaliidha taanaan squarein isaas lakkoofsa raashinaaliiti jechuudha. Fakkeenyaaf 5 yoo fudhanne 5 lakkoofsa raashinaaliidha yoo jenne 5 squareinis lakkoofsa raashinaaliidha jechuudha. Akkasuma 2.3 lakkoofsa raashinaaliidha yoo jenne squarein isaas lakkoofsa raashinaalii ta'a jechuudha. Lammaffaa irratti 0 fi 2 ala a squarein 0 fi 2 ala irratti a yoo square goone lamaan baay'isuu wajjin tokko hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf 0 yoo 0dhaan baay'isne fi 0 yoo 2 baay'isne tokkuma jechuudha. Kun asitti tokkumadha. Akkasuma 2s yoo ilaalle 2 lamaan yoo baay'isnee fi 2 square yoo goone tokkuma jechuudha. Foormulaan kun garuu 0 fi 2tti qofaadha kan inni hojjetu. Kan kanarra 0 fi 2 alatti walqixa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kan itti aanu sababni isaa a squarein a baay'isuu a garuu 2aan a ida'uu a waan ta'uuf. Fakkeenyaaf 0 fi 2 irratti maaliif hojjete jennee yoo ilaallu 0n 0 baay'isuu 0 ta'ee 0 ida'uu 0 yoo ta'e 2 sayyuu 0 nuuf dhufa jechuudha. Akkasuma 2 yoo ilaallu 2 baay'isuu 2nis 4 dhufa, 2 da'uu 2nis 4 dhufa. 2 da'uu 2nis 4 dhufa. Kanaaf maal ta'e kanarratti 0 fi 2 irratti dhugaa ta'e garuu isaan kaan irratti dhugaa hin ta'u jechuudha. Kana jechuun aan 0dha fi aan 2 yoo ta'an a squarein 2a waliin walqixa ta'a. Garuu lakkoofsota 0 fi 2 alaatiif a squarein miti walqixa 2a ta'a jechuudha. Gilgaala 2.1 kutaa itti aanu irratti kan waliin ilaallu ta'a. Viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e laayik gochuun hin dagatina. Akkasuma hiriyoota keessaniif qoodaa chaanalii kanaa sabskiraayib gochuun hin dagatina. Galatoomna.